ካሜራ ነበረ በሱ ቤት እሱ ካሜራ አላየም። ጓደኛ ብትገትተው ጎረቤት ብትገትተው ውጣ ቢባል አልወጣም እዚህ ነው ማድረው ዛሬ አለ። ልብሷ ወላልቆ ቁጭ። እስኪ ማን ወንድ ነው የሚያወጣኝ? እስኪ እናንተ ምን ታመጣላችሁ? ምን ታረጋላችሁ? እኔ አብዲ ነኝ ማን መሰልኳ? ጉዲ jechuudha hiccitii jabduu gadi baastee jirti hawaan akkuma dhaggeeffatanitti jechuudha hiccitii jabduu gadi baastee jirti hiccitii jabduu ammana hin jedhamne jechuudha akkuma dhageessanitti egaa abdiin kana dura osoon ani mana keessa jiru manatti ol aseenee mana hin bahu jedhee uffata isaa yaafatee akka carraa ta'ee ani viidiyoo waraabuudhaaf kaameraa koo gaxxameetiin hin jira minbau jedhe uffata isaa baafatee si daffaranaan jechaati ture ammas immoo deebisee viidiyoo isaa keessatti guyyaa dheengadda ammallee sinnisu si daffaranaan jechaati ture hiisisuun qabaa jette akkuma dhaggeeffatanitti jechuudha nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota fi hordoftoota koo an nagaan qaba galata rabbii isinis akka nagaa qabdan abdiin qaba bakka jirtanitti hundumaa keessaniifuu nagaan rabbii isiniif haa baay'atuun isiniin jedha egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma dhageessanitti jechuudha hawaan abdii hiisisuun qaba kan namiidheerraa kan nareebeerraa kan naqaxqaxeerraa ittuu jechoonni inni naan jedhu osoon dhukkubsataati jiruyyuu dhukkuba koorratti wantoonni inni naan jedhaa jiru baay'ee tokko jireenya kootiif na sodaachiseetii jira kanaafuu hiisisuun qaba qaxxaasisuun qaba adabsiisuun qaba adabamuu qaba jettee jechuudha kan ishin dubbataati turte akkuma dhageessanitti jechuudha abdii gudiin keessatti baatee jirti sijjammar jechuudha dhiironni kuni ani naa tokko bareen girminaa jedhanii dhugaa waaqa jechuudha dhiironni kuni jechuudha maali yoo dubartii dhumta akka qabattanii gadi teessan amma 99 yaabbattani dubartii dhumta akka qabattanii yoo gadi teessani maaluma isinitti bade maaltu isinirraa irrabe waan isinitti hir'iste sana yaa haadha manaa koo waan akkanaa natti hir'iste akkana naaf ta'e akkas naaf godhe waan akkanaatu natti hir'ate waan akkanaa kana naaf guuti jettanii waan manaa keessanitti himattanii haati manaa keessan rakkina isinirraa hir'ate sana isiniif guutte maaltu ligad isin tanzalaazalsiisan teessanii iddoo tokkicha gad maaltu asiifachi isin arii maaltu muka 90 isin yaabbachiise annaa inni maan eenyu na seeti ani abdii dabar naan jedhee ufee manatti seenee uffata isaa yaafatee hin ba'u jedhee hanga hiriyoonni kankoo ollaan kankoo itti dhufaniitu bahi jedhaniin itti hin ba'u mintaa maxaallachuu maal fiddu jedhee raawwatee lolaanii naan lolaatii ture isayyuu ani hiccitiitti godhadhee tananii viidiyoo sanaa akkasumatti obbira kaa'ee dhiisee gara miidiyaa hin baasne kanaafuu ammammoo dhukkubsadheellee nadhiisaa hin jiru dhukkubsadheellee sababa isaatiin inni na reebee dhukkubsadheellee nadhiisaa hin jiru narraa taa'aa hin jiru na rakkisaatii jira sababa kana ta'eefuu haala kamittuu haa ta'uti gara seeratitti deemee seeratti himachuun qaba hiisisuun qabaa jechaati jechuudha kan ishiin jirtu enna dubbichi baay'ee tokko ulfaatadha isuma dhugaa dubbachuudhaaf ta'e jechuudha baay'ee ulfaatadha wanti ittiin tunna rakkisaa jirti of galata waaqa kufaan konkollee na dhiisaa jira enna hinniisu jette hirrii burraa karrayyuu jechaa jirti jechuudha kanaafiyyuu abdii gudiin keessatti baatee jirti jechuudha maali yoo qaxxettee too galab jettee mana kee keessa gadi teesse maali yoo sifachi tanzalaazaluu baatte oggaa amma kanaa biyya sana keessa jiraatte maali yoo nama fuutu dhabdee dubartii takka qabattee meeqatuyyuu jira meeqatiyyuu jira na fuudhiyyuu jettee kan nama kadhataa jirtu jechuudha maali yoo fuutee galab jettee teesse maal sin daffaraa maaloo jettee raawwattee nama rakkiste akkasidha tokkoffaa immoo deebistee ani waan biraatiif miti kanan achi mana isaatis dhaqee shaanxaa isaatis kan banee mana koo dhuftee raawwattee shaanxaa koo bantee mana koo rabbashterree hoo jedhee ani wanti ani godhe tokkollee hin jiru shaanxaa banuu kan kootiifis hin kaadu jechaati jechuudha kan ishiin turte hin kaadu shaanxaa banuu kootiifis shaanxaa baneetiin hin jira mana isaas dhaqeetiin hin jira jedha waan hin kaadu tokkollee hin qabu haa ta'u malee mooyyuu
wantoota inni narratti taasise hunduma isaayyuu harkaatii turanii achi keessattis immoo dubbataatii ture isin dafaranaan jedhee raawwatee dubbataatii ture sababa kana ta'eefu kana duras immoo wanti inni narratti raawwachuudhaaf dhufee mana kootitti hunni hojjete hin jira viidiyoon qaba jechaati jechuudhaan ishiin jirtu. Kanaafiyyuu abdiin gudii ta'eetii jira jechuudha. Akkanatti fakkaatutti dhugumaan dhugaatti viidiyoo sun jira taananii viidiyoo sana gadi baastee hawaarra duunii dandeessu jechuudha. Hawaan immoo waan duubatti deebite tokkollee qabdii natti fakkaatu jechuudha. Waan tokko gochuudhaaf yoo kaate hinuma gooti badiidhaafis ta'e tolaafis ta'e akkuma argitan kana waan irraa deebitu natti fakkaatu jechuudha. Inna akkasisiniin jedha kabajamtoota furrittoota koyi viidiyoo kaleessaa keessatti immoo namoonni baay'een keessanii hawaan akkasiin jenne hawaan akkasiin goone hin sobdaa minaan jechaati turtan jechuudha. Akkuma beekamu ka viidiyoo dhattanii ilaaluu dandeessu maallaqa sana irraa fuuteetii turte jalqaba irratti akkasuma immoo ani hawaan egaa maallaqa kana fudhatteetii jedhee raawwadhee dubbataatii hin turre sagalee koo keessatti yoo dhaggeeffattanii jiraattan jechuudha. Egaa Saidoon doobsee hawaa fattanuudhaaf maallaqa kana itti ergeetii jira. Maallaqa kana irraa fuutee jirti jedheetiin dubbataatii ture. Egaa namoonni baay'een keessan immoo hawaan akkasiin jenne hawaan akkasiin goone sobdaa minaan jechaatii turtanii. Egaa akkuma beekamu argitanii jirtu viidiyoo sana hanga dhumaatitti namoonni dhuftanii viidiyoo kan ilaaltan viidiyoo isaallee hidhatanii ilaaltan jedhee abdiin qaba. Akkuma beekamu viidiyoo muraasni isaa keessaa waan baay'ee sanatti hin fakkaata irra deebitanii hoo dhaggeeffattanii akka jalqabaatirraa miti. Haa ta'u malee immoo egaa mucattii faana waa baay'ee akka wajjin haasa'aa turan waan isaan haasa'an hundumaa achirratti dhaggeeffattanoo taate dubbataatiin ture jechuudha. Akka viidiyoo kana intalittiin illee akka dhugumaan kan Saidoodhaa dhalte osoo hin ta'ini nama biraa akka taate reakshinii isaanii abdii waliin akka yeroo baay'ee viidiyoo hojjetanidha jechuudha kan Saidoon dubbataatii ture. Wantoota kanarree irratti isinii dubbachaatiin ture jechuudha. Kanaafiyyuu akka isii pranki yookiin immoo isii qormaataaf isii dhiyeessanidha jechuudha kanan dubbataatii ture malee hawaan maallaqa kana fudhatteetii baatee deemte Sumayyaa maallaqatti jijjiirratte yookiin immoo Sumayyaa hin dhaqeetiniin Sumayyaa waan kana amansiisaa nin jedhaanii tole jette jedheetii hin dubbanne viidiyoo kan koo irra deebi'aatii seeraan dhaggeeffadhaa dura. Kanaafiyyuu akkuma viidiyoo jalqabaa kaastanii hanga dhumaatitti viidiyoo Saidoo dhaggeeffatanitti egaa hawaan ani hiriyaa kan koo maallaqaan hin jijjiiru jetteeti jechuudha. Kan ishiin itti dubbataatii turte ati waan barbaadde godhi malee waan barbaadde ta'e malee aga ammaatirraa kaastee aga yeroo sanarraa kaastee hangi ammaa ji'a 3 moo ji'a meeqaa ji'a aga kanaa keessatti maaliif calliste maaliif hin dubbatini abdiin hin beekaa jennaan abdiinis hin beekaa waan kana abdiin irraa hin beekudha jechuudha kan ishiin intalli jechaanii turte. So sababa kana ta'eefu viidiyicha seeraan dhaggeeffadha. Dubbiin ani dubbadhes dubbii achirra jirus dubbii as jirus seeraan dhaggeeffadhaadha jechuudha. Maaliif hojjettanii akkuma argitanii Sumayyaan jaalaluma hawaan jechuudha jaalaluma Sumayyaadhaa qabduu fi amma tokko wanti kun tara sooshaal miidiyaa kanatti dhufa jettee raawwattee waan keessa ishiitti xiinxaltee fi malee akkuma jalqaba irraa argitanii maallaqa fudhatteetii jirti jechuudha. Maallaqni intalittiin kun itti kennite irraa fuuteetii jirti jechuudha hundi keenya akka arginetti. Garuu immoo ergasii deebitee itti yaaddee raawwatteet ani hiriyaatiyyaa maallaqaan hin jijjiiru. Dhugaan jirtu haa baatu malee jechaatii turte. Kanan isiniin jedhaa kanaafiyyuu ani sobanitti dabale tokkollee hin qabu waanuma achirra jirtuun isinitti dubbataatii ture seerriitti dhaggeeffadhaa dursan isiniin jedha. Akkasiniin jedhaa egaa kabajamtoota hordoftoota koo namoonni haaraan akka carraatee gara chaanala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'aadha. Warri maatii koo taatanii jirtan immoo like share gochuudhaan jajjabeessaa kan hunda waan gootaniif galatooma. Hanga waan biraa qabannee dhufnutti turtii gaariin isiniif hawwa hunda keessaniif.